keessatti dubartoota keenyaaf rakkanne akka goonu dhabne eenyutu nuuf yaala arganne ergamaa jaala dubartoonni keenya of eegdu ijaaban kan naamusa islaamaa eeggattu adabaan garuu dibdiin bakka hin taane nama dhaaba uzriidha jedhamu sitti yaadamu qaba har'a ilmaan dhalachuuf hakiima laaluu qaba hawaasni keenya meenyuun achi qaba hinjiru hambatu ol qabee qaqqaba dibdiin kun wallaba keenya kana laala arganne ergamaa jaala namni hin facaafatiin biqila maaleegaa akka silaa feenuu ittan siifa keekaa silaa waan dubartii dubartuma beeka keenya hawaasni bal'aan barumsatti deegaa silaa barree faayidaa taana lawullumseegaa har'a ummanni keenya harka namaa eegaa hambaa biraa beekaa keenya nu wallaalaan arganne ergamaa jaala beekumsa walitti qabuutoo dandeenyu baruuf barsiifachuu wanni dhiibne teenyuuf namni borimmata tajaajilu eenyu har'a kunoo biyyaaf waa gochuu hin dandeenyu kaleessan baranneef takaalamne teenyu yaabbooleewwan kiyyaamee wala dhageenyu dhibdeen nu mutannee dhalootaan hin geenyu bakka ummanni gahannu sakaa borgeenyu namu amma dandeenyu barsiifachuu yaalla arganne ergamaa jaala beekumsa dhuunfannee diinee qaddamannaa nu rabbi tamannaa hirkoo gaarii qabna inshaallah gaaf tokko mataa ol qabanna waan namni biraan qabne islaamummaa qabna diiniifis daawaafis yoos bu'aa qabaanna uumama ilaahiin nutti mee quraanan ilmi shari'aatiif kan idilee qabaannan teknooloojii amma barree fayyadamna faayidaa argannaa duniyaa akhiraaf tola arganne ergamaa jaala hawaasa keenya waa gumaachuu dadhabne mee waa'ee dhukkubaa yoo fakkii fudhanne rakkinaa fi kan namu irraa nafne hakimataa jumnaa yeroo dhukkubsanne nun baranne beeynu turiin qopheeffanne keessatti dubartoota keenyaaf rakkanne akka goonu dhabne eenyutu nuuf yaala arganne ergamaa jaala dubartoonni keenya of eegdu ijaaban kan naamusa islaamaa eeggattu adabaan garuu dibdiin bakka hin taane nama dhaaba uzriidha jedhamu sitti yaadamu qaba har'a ilmaan dhalachuuf hakiima laaluu qaba hawaasni keenya meenyuun achi qaba hinjiru hambatu ol qabee qaqqaba dibdiin kun wallaba